kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee carraa kan argachuuf galatooma jecha maqaan kiyya kabajamtuu Alimmaa Isaaq godina Booranaa buufata filannoo Mooyyaleerraa. Hundi dur mootummaan naannoo Oromiyaa barkaan biyyi keenya gaaga'ama guddaa fi rakkoo hammaata namtolcheef uumamaan dhiibba dippiloomaasii rakkoo nageenya keessa taa'e gam tokkoon nageenya olaantummaa seera kabachisiisaa akkasumas misooma bal'aa hojjechuu isaatiin gabaasirras yeroo darbe daawwannaa kicarraa taanee arganneen waan baay'ee argaa turre waan ta'eef qabatamaan kan gabaasa qofa osoo hin ta'in ijum keenyaan deemnee waan argineef dhugaa dubbachuuf mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa qabate kan waggaa 10 miti waggaa 5 keessatti akka fixu waan abdii guddaa namatti toru arginee jirra qabatamaan kan jiru jechuudha. Kanaaf galata guddaan malaa fi waan jajjabeeffamuu qabu jechuu barbaade. Achumaan carraa kiyyaas qusachuuf gam godin keenyaa yoo deemu akkasumas barkaan hojiin bu'uuraalee misooma baay'inaan hojjetamaa turan jiru piroojeektoota eebbisuu wal qabate waan barumsaa bultii addaa akkasumas piroojeektoota finna garaagaraa hongee uummata keenya mudate deebisanii dhaabuuf birmannaan mootummaan naannoo Oromiyaa uummata godina Booranaatiif taasise waan kan hin jedhamne. Kanaaf maqaa uummata godina Booranaatiin baay'ee galatoomaa jechuun barbaade. Gabaabsee kan gam nageenyaatiin jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa barkan keessatti gam nageenyaatiin waan baay'ee hojjechaa ture. Turus ammas rakkoon nageenya godina keenya keessa jiru furmaata argachuu qabu. Xiyyeeffannoon malaaf gam mootummaatiin wanni godhamaa jiru gaacha sirnaatiin wal qabate yeroo garaagaraa humni riphee lolaa leenjisee arguu wal qabate akkasumas opereeshinii garaagaraa galuun abdii namatti toru. Haa ta'u malee kan gam uummata Oromootiin uummanni Oromoo humni shanee jedhame keessa socho'u kan kaayoo hin qabne kan waan qabsaa'uuf hin beekne kan dur dhaabbate mootummaan silamin nam dhuunfa tokkoon eeguu hin danda'u waan ta'eef nageenyi qe'ee ofii abbaatti eegatu waan ta'eef tumsi qaamolee seeraatiif tumsu daraan olaanaa ta'uu qaba. Kanaaf uummata Oromoo bal'aaf miseensi caffeetiif kanandhaa uummatni keenya nagaan ba'ee nagaan galuun ga'ee harki keenya jiru waan ta'eef nagaa naannoo keenya eeggachuuf qe'ee keenya eeggachuuf ga'een nu qabnu olaanaa jechuu barbaada. Kallattumaan gargaarfi godina keenyaa yoo deebi'u gaaffii rakkoo bulchiinsa gaariif daangaa Oromiyaa rakkoo keessa galaa jiruun kan yeroo dheeraaf uummatni keenya gaafachaa ture akkasumas tajaajila qaqqabamaa argachuuf uummanni keenya yeroo baay'ee kan gaafatu rakkoon godina Booran Bahaa gaaffiin cimaan jiru. Kanaaf godinni Booran Bahaa barkaan uummata godina Booranaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa maaliyaati akkasumas laganna maqaa nageelle Booranaatiinis wal qabate wanni garaagaraa ture. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa uummanni keenya barkaan gurri santi kennee jira isan dhageeffachaa jira gaaffii yeroo dheeraa waan ta'eef nuuf deebi'uu qaba. Inni lammaffaan daangaan Oromiyaa miila obbolummaan hiikuun gaarii ta'ee garuu dhimmi daangaa Mooyyalee Arsii kaasee Mooyyalee akka cinaaksan ni beekama. Haa ta'u malee kan miira uummataatiin akka deebii argatu mootummaan naannoo Oromiyaa maal hojjechaa jira. Haa ta'u malee asumatti rakkooleen garaagaraa ammas daangaa irratti darbee mul'achaa jiru. Kun miira obbolummaatiin akkuma kan nuti ta'e qaamolee naannoo sunitti TPLF fi walitti hidhattee duraan uummata keenya dhiigi isaanii xuuxaa jirtu baay'ee jira. Ammas calaqqeen bakka tokko mul'achaa jiru waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa gam walitti dhufeen naannoleetiin bu'uuraaleen misooma hojjetamaa jiru waan abdii namatti torus yoo ta'e ammas naannolee sunii wal dubbatee qaamolee rakkoo kan hiikuuf deeman tarkaanfii irra fudhatu gaarii waan jalqabu. Inni sadaffaan uummatni godina Booranaa persentiin dhibba horsiisee bula waan ta'eef yeroo baay'ee hongeen miidhamee jira. Barkum 2014 kanatti beeyladni miiliyoona 1.5 jala du'anii jiru. Akkasumas abbaa warraa 17,469 guutuu dhabee jira. Wanni tokko kan itti nafin kan buqqa jechuudha.
ammas yolaal hongeen godin boorana waan baay'ee xiyyeeffannoo barbaadu roobni xiqqaan roobe midhaan lafa ba'es nyaatuma loonii horii irratti ta'ee hafee jira kanaaf ammas nu sodaachisa jira uummat kan deebisanii dhaabuu wal qabate ammas xiyyeeffannoo barbaadu achi keessatti dubartiif daa'imnis miidhamaa jira diinagdeen dubartiis gabbu'aa jiru waan ta'eef qaamni dhimmi ilaal gam dhimmi dubartiif daa'imman illee dubartoota kanaaf xiyyeeffannoon addas kennamuu qabu. Asuma wal qabate dhimmi gabaya horii wal qabatu gabayaan beeylada hin jiru uummatni keenya rakkoo dararaa ongee kee tureen beeyladduun kan durraa hambifachuuf jecha ammas horii kan xiqqeessuu barbaadan waan bomba'eef naannolee garaagaraatti naannoo dabuubitti bakka adda addaa deemanii nyaata mootummaan isaaniin qulaamsuuf itti kennu beeylada kennanii kan bomba'eef jira. Kan gurgurachuuf ammoo yoo deeman gabayaan beeylada hin jiru rakkoo ammaa takee jiru waan ta'eef gabayaan beeylada akka godin booranaatti uummata kanaaf miira yeroo hin qabneetiin dhaqqabamuu qabaa waan jalqabaa inni sadaffaan dhimmi daldal daangaa wal qabatu godinni boorana biyyi keenyaatiin waan wal daangeessuuf akkaatum heer mootummaa gubbataa'een uummatni daangaa irra qubatirra fayyadama taasisuuf maaltu hojjetan gaaffii yeroo dheeraati yeroo baay'een hojjetan dubbatama an kanaaf barkum 2015 kan keessatti itti yaadamuu qabaa waan jalqabaa dhimmi bu'uuraalee misoomaa wal qabatu riferaal hospitaalii wal qabate gaaffii yeroo dheeraati haa ta'u malee uummati boorana rakkoo nageenyaaniinis ta'e fageenyi irra kan ka'e daangaarri jirra akkuma beekamu shaneen himaachiin naannoo Keenyaa keessa ololoteetti uummat keenyi waraanti wanni garaagaraa hin dhaqqabamti as gam godin gojiitiin karaan badda magaada shaneen itti cufamee jira barkan keessa riferaal hospitaalii dhabuun uummatni keenya lubbuun isaanii baay'een karaa irratti hafee jira an kanaaf riferaal hospitaaliin uummat godin booranaatiif barkan keessa osoo yaadame waan jalqabaa inni kaan bishaan dhugaatii magaal mooyyalee fi yaabelloo waan wal qabatu akkuma beekamu magaalli mooyyalee magaal daldal uummata oromootiif karri banaa taate haa ta'u malee Itoophiyaa keessa sabaaf sablammii 86 jiraatu godina boorana keessa ana mooyyalee keessa jirti uummatni magaal mooyyalee bishaan dhugaatii argachaa hin jiru rakkoo hammaata keessa jira kanaaf pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa nu birmachuu qabaa waan jedhan akkasumas seentarii godina taate magaalli yaabelloos akkasuma bishaan dhugaatiin haala hammaataa irra jirti kanaaf uummanni nu dhaqqaba waan jedhaamata achumaan rakkoo riqichi laksuree wal qabate riqichi laksuree piroojeektii bubbulte piroojeektii hirkifatte aanaan guchii akkuma beekamu barkum 2008 aana mooyyalee irra fottoqe ba'ee yeroo sunitti wantiin hojjetama jedhanii osiin aana mooyyalee jala jirtu wanni tuttuqamaa ture jirti ergaanaa sun achi ba'ee amma waggaa torbilaa akkaa jirti kanaaf karaa mooyyaleenitti wal qunnamtu karaa godinaan deemtu hin qabdu aana darara hamakee jirtu waan ta'eef rakkoo riqichi laksuree koomii uummata keenya guddaa waan ta'eef barkan nu ilaalamuu qabdi achumaan wal qabatee ibsaan kan wal qabatu ammas gaaffiin karoorri jiru gabaasni jiru baay'ee kan namatti tolu gandoota 200 uummat 8,000 barkan waliin ga'iinsa elektiroonii ibsaa irratti ni hojjetamaa jedhamee jira persentii 49 irraa gam 55.5 tol guddataa jennee jira haa ta'u malee akka godin booranaatti seentarii naannaa ibsee hin qabni jira aanaan guchii ibsee hin qabdu gabaas pirintachuuf gabaas hojii mootummaa argachuuf waan garaagaraa faana bira deemti kanaaf rakkoo hammaataa jira gam kanaan ibsaa naannaa guchii riqichi lagguchii yoo itti nu yaadam gaarii waan jalqabaa inni dhuma dhaamsi qabxu muradhee jira gaaffii dhaamsi an qabu kabajamtuu afyaayis pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaafis akkasumas miseensota caffee naannoo oromiyaa hundaaf godin boorana keessa akkuma beekamu uummati oromoo gurguddaan lam jira uummatni oromoo gabraaf boorana jira uummata aadaaf duudhaa waliin qabu uummati nyaatee waliin jiraatu uummati godin tokko qabu rakkoon tokko hin jidduu hin jiru garuu uummati gabraa uummata aadaaf seenaa qabu achi keessatti sirnootaan dabreen waan garaagaraatiin maqaan isa dhokatee jira yoo laal aadaan isaas bakki itti jalaman tokko jira aadaa isa kan guddisuuf biiroon aadaa fi turizimii nu dhaqqabu qabdi akkasumas aangawootni mootummaa pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa yeroo godin boorana dhuftanitti
ummatni Oromoo Gabras ummati Oromoo Booranas baay'inaan kabaj keessaniif jaalal qabibsachuuf isa simachuuf ummat ba'ee sasimat garuu ammoo bakki tokkotti imalum paartii badhaadhina keenya keessa qabannes daandii daamuu qabanni keessatti kabajni lammiilee jira achi keessatti ammoo warri oggasi keenya kan jijjiirama ka godina saana bulchaa jiran bira rakkoon tokko hin jiru ummati Gabra Boorana abbootiin gadaa Gabra Boorana jedhanii laalaa turu garuu san biratti ummati Gabra Boorana jechuun kun hin xiqqaatu waan ta'eef kan isanillee gananumaan ummati san jaalatu ummata aadaaf duudhaa qabu ummata Oromoo Gabra achi qabda waan ta'eef nuun dagatina waan jedhu isanii dhaamanii galatooma. Galatooma. Kabajamoo Obbo Girmaa Tarraqany. Galatooma kabajamoo Afyaa'ii, kabajamoo Pirezidaantii, kabajamtoota miseensota caffee. Hunda dura gabaasa raawwii hojii qaama raawwachiistuu naannoo keenyaa bifa kanaan dhiyaate irratti yaada gabaabaa kennee waan tokko kaasuun barbaada. Akkuma beekamu bara kana raawwii hojii keenyaa gaafa laallu haala qabatamaa keessa turre wajjin wal qabsiisnee yeroo madaallu kan yeroo kamiyyuu caalaa waan nama abdachiisuu fi keessattuu jijjiirama yeroon barbaadu haala qabatamaa keessa jirruun waan hojjechuu malluu akkaataatti hojjechuu malle keessa teenye waan gurguddaa isaa akka hojjenne wanti namatti agarsiisu wanti bal'aansaa jira. Keessumattuu qormaata keessa afalaa jaalleewwan kaasaa turan kabajamtoonni miseensota caffees kaasaa turan as keessatti qormaata hedduu rakkoo nageenyaa harka tokkoon tasgabbeessaa gam tokkoon hojii misooma keenyaa itti fufiinsaan hojjechuu keessatti ga'ee keenya bahuudhaan hojiin hojjetamaa ture hojii bal'aa fi hojii nama abdachiisu jedhamee ilaaluun hin danda'amu. Keessumattuu bara kana raawwii hojii keenyaa gaafa laallu humnoonni diinaa keessaaf alaa ta'anii hojiin kun akka hin hojjetamne gochuudhaan abdii akka kutannuu fi dudduubatti deebinu gochuu keessa yeroo isaan jiranitti haala qabatamaa keessa jirruun garuu hojjennee agarsiisuu danda'uun keenyallee hojii guddaadha jedheen ilaala. Keessumattuu piroojeektiiwwan adda addaa eebbifaman gaafa laallu wanti gurguddaan isaa ka'eera piroojeektiin